Hai ashamaa arkafuun kabajamtoota daawwattoota leensaa mul'una family jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti hundi keenya nagaa keenya galata waaqayyoo inni nagaa keenya ta'e eebbifamu galanni waaqa keenyaaf haa ta'u chaanaala kanaaf haaraa warra taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makamaa isiniin jennaa daawwattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo like naaf godha like tuqa waan video sin fayyadun isni qabadhe dhufe har'a jechuudha videoon kuni baay'ee sin fayyada yaada warreen galtanii gara biyya garaagaraarraa araboota biyya arabootaarraa galtanii maal hojjanna biyya arabaatti deebinumu gallee hojii wayii uummannumu maal goonu heerumnumu jettanii yaada keessan sinar kabittinaaye ar'a qaccabbi godhen sirriitti sinif gorsa jechuudha sinan gorsachuudha maaliifi daawwattoota ko biyyi lafaa kuni amma jiraannu ammatti jiraannu hin beeknu jechuudha dhaabbataa hin qabdu wanti haaraanis biyya lafaa kanarra tokkollee hin jiru waanuma jiruudha jechuudha wanti ta'u ijoolleen keenya shamarran keenya biyya arabaa turtanii galtan jechuudha yeroo galtan warreen galtanii argitanii yookiin biyya arabaatti deebitan yookiin immoo hojii uummattanii hojjettan jiraachuu dandeessu biyya arabaa deemnee yeroo gallu achitti qibaatii wanta garaagaraa fayyadamna kireemii fayyadamna nyaanni ladda atakiltoota kana fayyadamna fuulli keenya yeroo sana burtukaana fakkaatachuudha yeroo gallee torbee tokko keenya yookiin yeroo gallee ji'a tokko fidnu injijjiiramna jechuudha maaliif akkachitti dhiqachuun hin jiru akkachitti bishaanii bacabbachuun hin jiru akkachitti nyaachuun hin jiru akkachitti dhuguun hin jiru akkachitti dhiqachuu uffachuun jiraachuu dhabamuu danda'a saamunaallee dhabuu dandeessa warreen lakki saamunaan maa dhabama maalii dhiqachuun maa dhabama fi gurraacha jettani soba keessani soba dhiisa torbee tokkoon keessa warra akkasii dhuftanii gurraacha'uudhaaf jechuudha tokko maalan hojjedha warra jettaniif dhuftanii biyya Itoophiyaa keessatti araba keessaa galee yoon ka'ee galee maalan hojjedha birrii ammanan qaba yookiin 100 qaba yookiin 50 qabattan maal akkasin hojjettan isinitti nima tokko warri 100 qabdan faayidaa siniin qabu badaa suuqii dhaqeen banaa yoo jettani suuqii 100 siniin guutuu kisaaraa keessa sin galcha Addis Ababa deemtanii 300 xiqqaq gootanii makiinaa irratti fe'attanii yoo fiddanii suuqii takaraayyatanii yoo fiddanitti galchitanii hojjettan wanti suuqii baay'isawwi keessaa babbaafnaan hin ta'u fiddanii iddoo baaftan sanatti guuttan malee keessaa baastanii gadi deemaa jechuudha yoo Addis Ababaadhaa fi keessanii fiddanii hojjettan malee namarra makkafaffaa sirraa iddoo jirtanirraa fuudha jechuun hin ta'u gad deemaa dhuftu jechuudha lammaffaan 100 hin ta'u jechuudha hojiin galeen 100 qabaa galeen hojjedha jechuun hin ta'u jechuudha inni lammataa 50 qabaa maalan hojjedha warra jettaniif 50 gabaa keessa ta'anii nagaduudha gabaa keessa waan xiqqoo waan akka dinnichaa waan akka shunkurtii waan akkasii nagaduu malee hin ta'u jechuudha manni shaayii jira mana shaayii banuudhaaf har'a teessoo bituutu jira burcuqqoo bituutu jira qoda jabanaa bituutu jira siinii bituutu jira qodaa buskuutitti dhiyeessitan bituutu jira qodaa bayyanatitti dhiyeessitan bituutu jira qodaa isin barbaachisa teessoo shirra keewwatan xarapheessaa shilaastikii bituutu jira waan akkasii wanta baay'eetu jira jechuudha inni kaan 50 waan akkasii siinii danda'uu dandeessu mana shaayii hin dandeessu 100 sinii danda'a mana shaayii sana banuudhaaf quality isaa eegdanii tunte waan xiqqoo banuuf jechuudha buna danfifachuuf buna danfisanii barandaa namaa ta'anii danfisanii gurguruudhaaf jechuudha shiin akkasii waan fayyadu birriin akkasii jechuudha
hoteela banuudhaaf yoo jette miliyoona tokko si gaafata. Hoteela waanuma mana nyaataa mana shiroo banuudhaaf mana shiroo banuurra immoo warreen mana shiroo banadha galeeni jettani shiroo dhiisaa hoolaa tokko qalanii xibsii hojjechuu wayya. Waan salphaa shunkurtiin har'a birrii 80 gale. Shunkurtiin kiiloon tokko birrii 80 binne nyaanna jechuudha. Timaatimii kiiloo tokko birrii 100 binne nyaanna jechuudha. Birrii 100 gale. Wanti biraa akkasuma akkasitti jechuudha. Xiqil goommanii ishii wanti tokko xiqil goommanii jechuudha. Xiqil goommanii ishii raafuu ishii adii beektu miti. Isa akka ulfaatina isaatti birrii 50 yookiin 30 yookiin waan akkasiitiin bitattu jechuudha. Akkasi. Kana yaadni kun haatamaa jira dhiifama. Waan akkasiiti. Yoommoo 200 qabaaleensa maalin hojjedha galee yoo jette 200 sanaan achi baatee jechuudha waan dubbii hin qabne waan xaaxaa hin qabne gara andaara baadiyyaa katamaa keessaa baatee jechuudha. Lafa bittee qaxaqaxxee keessaa jechuudha 200 sanaan. Inni yoommoo 200 argitu jechuudha. Bittee keessaa duratti hafe gaa 200 amma ani beeku hin bitama ta'e hin beeku. Bittee lafa bittanii kaa'uun deebisanii innaanyu taatara gurguruun lafti si nyaatee nyaatu. Biyya Arabaatti dhumnee umuriin keenya odeemee maaluma hojjannamee yoo galle jettanii warreen cannaqamtan yoo birrii 300 200 qabaattan ishiidhaan hojjechuu hin dandeessu gaa. Hojjechuu bicha immoo miti birrii akkaataatti birrii qabattanis baruu qabdu. Keessummaan firri keessa yoo dhufe hoteelum sana keessatti yookiin manuma bunaa sana keessatti buustanii kennuu qabdan. Maaliif bitatee haa dhugu? Obboleettiin keenya obboleessi keenya mana kee dhufee affeeramu iddoo hojiitti garuu hojiidha jechuudha. Isin galee iddoo hojiitti hojiidha. Iddoo mana keetti immoo affeeruun dirqama garuu mana hojii sanatti affeeruun dirqama miti jechuudha. Bitatee haa nyaatu bitatee haa dhugu. Nama affeeraa namaafin akkas godhaa namnaa nyaatu fira kootii beluu ilma eessuma kootii ilma sila kootii ilma beluu kootii ilma obboleessa kootiin in hojjetu iddoo hojii kana biratti jechuudha. Duubees immoo warri suuqii hojjetu duubee nama gaafatu duubee kennuunis immoo in ulfaata jechuudha. Waan akkasiitti kan nu deebisu jechuudha. Iddoo hojiitti siiressi bakka siiressi ta'ee hojjechuudha jechuudha. Inna kana warreen biyya Arabaa deebi'uuf immoo dhuftanii gara Itoophiyaa achi deebi'uudhaan barbaadan maal gochuu qabdu? Wanti isin tokko jettanii qulfii gootanii sirreeffachuu qabdan birrii keessan seeraan kaawwachuudhaaf buukii keessan banattaniit koodii isaa fudhattanii deemtu jechuudha. Isin galee akkaawuntii keessan banattaniit koodii isaa qabattanii deemtu jechuudha. Koodii sanarratti birrii keessan ofii keessanii galfattu jechuudha. Alaan ergituun warreen alaan ergitan buukii keessan irratti darbattu jechuudha galfattu jechuudha. Isin galee buukii keessanitti galfattu gaafa galfattan namni baasu namni galchuu hin danda'u. Galchuu yoo galcheeyyuu baasuu hin danda'u jechuudha. Birriin sun achuma taa'ee isin eege. Lakki birrii immoo birriin taa'urra immoo namni sirriitti amantan maatii keessan keessaa yoo jiraate namni amantan yoo jiraate birrii sanatti ergitanii lafa bitanii yookaan waan bu'aa qabu tokko bitanii yookaan faayidaa qabaa jechuudha. Bu'aa qabaa jechuudha. Birriin keessan achi hin jiru jechuudha. Waan isinii dabaluudha jechuudha. Warri biyya Arabaa dhuftanii deebi'aa jirtan. Taa'aa isiniin hin jiru. Warreen daa'ima qabdan ijoollee qabdan deemtanii yoo hojjettan rakkoo hin qabu. Anamma deemuufanii isinitti meera deemee manuma keessan deemuufanii deemee birrii koo isa kana booda yoon ergee yoon qabadhes immoo nan qabadha jechuudha. Anamma nan birrii ofii kootii galfachuu barbaadu buukii koo irratti hin galfadha. Nam mulunaa erguu barbaadu immoo waan hojjetamu tokko yoo jiraate mulunaadhaaf buukii isaa irratti hin galchachuudha. Yoon immoo ofii kootii kaawwachuu barbaade buukii koo irraan keewwadha jechuudha. Dubartiin of hin gattu gattee isin galee abbaa manaa mamii yoo qabaatte dubartiin of hin gattu. Dubartii cimtuun of hin gattu jechuudha. Isin galee kanaan isin gorsaa warreen biyya Arabaa jettan hin nyaatamiina
Abbaa koo haadha koo fira koo maaloo koo manqarxusee koo fiqiranyaa koo jaalallee koo abbaa manaa koo ittanii dhala koo ittanii oofin nyaatina birrii dhalli keessanuu baay'isuu yoo isin birrii qabaattan isin jaalatti. Warri daa'ima qabdan immoo kaattu tokko isinifan himaa jechuudha. Ammamiyyuu yoo ta'e ijoollee daa'imni harka haadhaatiin hin guddanne taanaan jaalala haadhaan qabdu jechuudha. Amma biiftuun jaalala naaf qabduu fi jaalala muluu naaf qabdu tokko miti. Ammamiyyuu mulunaa yoo qaxaqqate ani yoo ofitti qabee naannatti hin jettu dhaqxeema mulunaatti jetti jechuudha. Dhaqxeen mulunaa jala ruu qabdi bobaasaa jala jechuudha. Ana hoo bacirraash natti jechuu hin barbaadu jechuudha. Bobaa koo jala lixuu hin barbaadu jechuudha. Anoo yeroo sana nan aara jechuudha. Ayiin jedha yeroo nan ishii biyya Arabaatti dabarse sana ishiidha jedhee jireenya mucaa kootii akkatti nama gadi ta'uu akka kootti guddachuu hin qabdu jedhee ishiin umurii koo fixee ishiidhaaf jecha hin beektu jechuudha. Ishiin hin galuuf jechuudha. Jaalala narraa dhabde sana na qiirsiti jechuudha. Sini galee warri daa'ima qabdan jaalala keessan itti agarsiisaatuma eenyu ta'a ofirraan fageessinaa. Waggaa baay'ees waggaa dheeraas hojjechuun dhaqinaa ilmoo keessaniif jecha jechuudha. Kanaan isin gorsi koo yoo isinitti tole laayikii godhaa. Viidiyoo itti aanuun amma dhufutti nagaatti tura. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti oolmaa gaarii isiniif haa ta'u.